Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa ammumanii komentii jala viidiyoon sila gadhiise irratti ammuman komentii jalatti gatii uffataa gatii diriyaa nu beeksisi jettanii turtanii garuu viidiyoo kana an eeggattanii obboleettii kiyya tokko bitachuu jettee mahaadhaaf bituu ettee mana diriyaa deemee haala kanaan isiidhaaf viidiyoo godheen ture garuu namoonni barbaadus jira daasa jedhu komentii jalatti argeen viidiyoo kana isinii maxxansaara inshallah sadarkaa isaatii waliin gatii isaatii wajjin kan isinitti mutaa akkasuma immoo gatii quraana abbaa juusii 30 namoonni ofii keessaniifis illee ta'ee maatii keessan gandaa kiraa jirullee sadaqatul jaariyaa bittanii masjiidarra kennu namoonni barbaadan akkasuma immoo namoonni darasoota bittanii quraana kennu barbaadan yoo jiraate gatiisa kan isinitti mutaa jechuudha gatii quraanaa akkasuma diriyaas illee maatii keessanii haadha keessanii bulitti keessanii yoo bituu barbaadanii gatiisa tokko tokkoon sadarkaa isaatii waliin kan isinitti mutaa viidiyoo kana laayikii godhaa. Egaa inni gurraachi jarri kara olii kun ilaa jarri ni mukaan qaqqabee jiru kuni 6,500 amma gatiin kuni gatii isa dhumaa kan bittaatii miti hanga ta'e siinas taatiidhaan natti himte garuu immoo gaafa bittaaf irra gahamee ni qannasa jechuudha hanga tokko kanaafi kana gatii isa dhumaatti hin qabatinaa hanga ta'e gatii dhuma isaa immoo akkanarra jira isa jedhu baruu dandeessu inshallah. Inni 5,000 irratti barraa'ee ture suni hanga 4,400 ni deema. Inni kun immoo birrii 6,000 inni harkaan qabee jiru kun gogaraa qabaa, shaarbii qabaa, diriyaasaa qaba jechuudha. Akkasii inni kun ilaa 5,000 inni kun garuu ni qannasa. Inni kunis jara 7,000 keessaayyuu ni harkaan qabee jiru bicaan kun garuu inni diizaayiniif bifaan wal dhabaa inni kun 5,000 kunoo inni 5,000is diizaayinii bifas qaqqaba jechuudha inni kun birrii 7,000 akkuma isinitti meegaa 10,000 wahii hanga 10,000 8,000 7,000 6,000 akkuma akka isaatiin jira hundinuu egaa kana filattanii bifas ta'ee diizaayinis ta'ee filattanii screenshot gootanii kun meeqattanii keessaan natti erguu dandeessu inshallah. Kuni gatii isa dhumaa miti jechuudha inni asirratti isinitti himee akkuma jarri suuqii macarrashaa dheedanii natti himanidha garuu immoo ni qannasa yeroo bittaaf irra gahaa akkasii shiitiiwwan kunneen illee akkasuma immoo meetira 2 shaarpiin isaas meetira 2 shiitiin isaas meetira 2 ta'ee 200 kun meetira 70 waan akkasii malee jechuudha birrii 10 maleedha jechuudha 1,200 sunis maayini jarkiin isaa andanyaa ta'ee ka'ee guddinaaf bicina isaatii wal dhabee akkasii gosa hedduutu jira shiitii anuma biraa argachuu dandeessu. Bifa filattanii akkasuma namoonni quraana bittanii sadaqaa kennachuu barbaadan masjiidota irra kakkaa'uu barbaadanii gatii isaa kuna tokkoon isinitti himaa quraana abbaa luukii 30 jechuudha. Egaa quraanni sadaqaa isa guddaadha keessaa sadaqatul jaariyaa namaaf ta'a jechuudha. Isaa baay'inaa tokkoonsaa birrii 470 jechuudha inni harkaan qabee jiru itti aansuudhaani inni diimaan immoo itti aanee jiru kuni inni diimaan itti aanee jiru kuni birrii 350 inni ammas itti aanee jiru immoo birrii 220 jechuudha 220 350 470 jira akkasii namoonni gaa sadaqatul jaariyaa keessa isa tokko jedhan miti quraanni. Egaa taansuudhaanii walaliin kuni abbaa saantimaa isaa andanyaa jedhamudha kanuma ta'ee abbaa saantimaa dhuma kana ta'ee ka'ee hanga sadarkaa 3 qabaa wal biratti yoo laaltanii yookiin immoo isa andanyaa sana yoo sila beektan malee namaan galuu gariin naggaadee immoo isuma lammaffaa tokkoffaadha jedhaniillee yeroo garii nama shawwadanii namatti gurguratu jalqaba waa bituu dura wanta binnu sana beekuun barbaachisaadha. Jarri kun jara andanyaadha yeroo ammaa kana inni andanyaanii birrii 350
hanga 330 ni deema jechuudha. Akkuma baay'ina fudhattanuun isinii qannasama. Itti aansuudhaan immoo abbaa saantimii ta'ee utuu hin ta'inii kunoo jarumti kunillee tokkoffaa hanga lammaffaa sadaffaa qabu. Inni keessaa tokkoffaanii akkuma viidiyoon sila gadhiise irratti obboleettii keenya bitee birrii 170 gatii fayyaa fudhatteef yommuu meetiraan meetira 510 waan akkasii ta'ee 200 hanga 190 ni gurgurama. Isa sanaaf tokkoffaa fayyaadha, lammaffaa immoo dambanyaa gatii teennan astaayitiidhaan naa kennee akkasii egaa jaruma kana ta'ee ka'ee achitti wal dhaba jechuudha. Andeenyaa fulattanyaansaa yookiin isin namni isin bittanu sun nama haqiiqaa ta'ee kun isa kana dhiyaa dhugaan isinitti himu yookiin immoo isin sila aslii qodichaa yoo beektan malee innumti kun achitti wal dhabaan isiniin jedha. Akkas inshaallah fayyaa jedhamee ka'ee fayyaan isaa meetira 30 inni jarri kun jechuudha. Achumatti immoo wal dhaba kan meetira 27 26 ta'us illee jira, kan meetira 30 ta'us illee jira. Nallee beekuu fi tokkoffaa isin sila waa'ee qodaa sanaa beekuudha, lammaffaa immoo namni isin irraa bittanu kunii nama dhugaa ta'uudha, kanaan adda baafatama jechuudha. Akkas inshaallah egaa viidiyoon qabadhee dhufee hadha kana fakkaata. Lii kanallee obboleettii kiyyaaf yeroon bituun bifa isaa keessaa filadhu jedhee viidiyoo godhee fi siidhaa ergee asumaan namoonni barbaaddan yoo jiraattan jedheetaniin immoo asirratti isinii maxxansee hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi.